isuma kanadha dubbii waaqayyoo walii wajjiniin ilaalla. Egaa mata duree Baabiloon jedhu jalatti dubbii waaqayyoo walii wajjiniin ilaalaati jirra. Baabiloon macaafa qulqulluu keessatti sababii dha'amee fi jennee dubbanneerra gaamma keessa hin deebi'u. Maalidha? Hiikti isaa maalidha kan jedhuti ilaalaa jirra. Guyyaa lamaan darban kana wanta dubbatame hundumaa hin qabanne yoo ta'e garuu waan tokko qabannaan hin ga'a jedhee nama naani. Innis immoo akka sirna Baabiloonitti, akka ilaalcha Baabiloonitti, the system, the belief, the view, akka Baabiloonitti, akka hafuurri Baabiloonitti gaggeeffamutti olaantummaa kan qabu namadha. Ulfina kan qabu, iddoo kan qabu yaada namaati. Nuuni bantii hamma bantii waaqaa waan ga'u ijaaruudhaaf hin dandeenya. Of eeguudhaaf hin dandeenya. Waaqayyo tarii yoo achi jiraate iyyuu tarii buusuudhaaf hin dandeenya. Rakkina kan oollu harka keenyaanidha. Badiisi yoo dhufee oolumaan waaqayyo biraatii dhufa miti. Kan oolchuu dandeettii namaati. Kan baraaruu dandeettii namaati. Iddoo kan qabu siistamii Baabiloon keessatti namadha. Olaanaan namadha. Yaada nama. Namni amantii keenya keessatti iddoon qabuudhaaf hin jedhameti. Garuu yaada waaqayyooti iddoo hin qabu. Yaada waaqayyooti ulfina hin qabu. Yaada namaatu ulfina qaba. Beekumsa namaatu ulfina qaba. Olaantummaa kan qabu namadha. The system in Babylon. Nama. Yaada nama, dandeettii nama, qarooma nama. Tu Baabiloon keessatti hangafummaadhaan, olaantummaadhaan kan ilaalamu namadhaadha. Kanadha. Kan nuyi walii wajjiniin ilaalle. Egaa yaadi namaa, dandeettiin namaa, olaantummaan namaa yeroo iddoo qabatu, yeroo waaqayyo iddoo dhabu, yeroo namni jireenya isaa harka isaatti fudhatu, yeroo ofan gaggeessaa yeroo jedhee murteessu, yeroo borii koo fiiwucharii koo natu murteessa, ana harka jira, na harka galeera jedhee yeroo namni murteessu maal akka ta'e dubbii waaqayyoo keessatti isa kanadha kan nu arginu gaa. Inni kuni seera uumamaa boqonnaa 3 keessatti namni yeroo murtoo godhe ofii koon of gaggeessaa, ofii koon murteessaa, na harka jira, natu godhata jedheeti namni yeroo murteesse waaqayyo biyya lafaa kana akkaataa inni itti gaggeessuudhaaf kaa'ee yuunivarsiitii kana waaqayyo akka inni itti kaa'ee yuunivarsiitiin kun waaqayyotti hirkatee dubbii waaqayyootiin baatameeti jiraataa'edha. Namni dubbii waaqayyoo irraa bu'ee yaada waaqayyoo irraa bu'ee dubbii namaatiin yaada namaatiin gaggeeffama jedheeti murteesse. Siistamii isaa adeemsa isaa waaqayyo akka ittiin keenya waan ta'eef rakkinatu dhalata. Yeroo kana ta'u rakkinatu dhalate. Isa kana dhagaa kan nu ilaalle Addaam nan sodaadhe jalqaba yeroo murteeffatan nan sodaadhe jedhe Addaam. Namni asiin itti banamaa asiin itti kan cufee kan banee kan ofirraa cufee kan ofirraa dhoowwatee dhabuti wallaala yeroo ofii isaa fudhatu danjarasiidha. Yeroo ofii isaa harka isaatti fudhatu nan sodaadhe kan nama dinqu waaqayyoon immoo sodaate. Kanaafi waa ofitti uwwisanii jedheeti dubbata. Waaqayyoon ofirraa dhowwuudhaaf. Waaqayyoon ofirraa dhowwuudhaafidha. Jechuun waaqayyoon na balleessa jedheeti sababii yaadeef. Egaa baay'ee isaa keessa lixee sana hin dubbadhu garuu sodaatu dhufa. Yeroo namni harka isaa keessa galfatu hin sodaachuu keessa lixa namni. Kanaaf of oolchuudhaaf dhama'uu jalqaba namni. Of oolchuudhaaf hin dhama'uu jalqaba. Na balleessa jedhee waan yaadu dursee balleessuudhaaf dhama'a.
Kana argina ijoollee addaanfaa keessaas Qaa'elii maaliif obboleessa isaa ajjeese hin sodaate. Gara biraa miti. Maal sodaate? Na caalaa beekameera, ana caalaa jaallatameera, ana caalaa fudhatameera, na caaleera mucaan kun jedheeti yaade. Inni jireenyuma isaa jiraata. Kan isin dinqu Qaayelis nama waaqeffatudha. He was a religious person. Waaqeffannaadhaaf dhufe. Waaqayyo duratti kennaa isaa dhiyeessuudhaaf dhufe. Waaqayyo hin jiru jedha miti Qaayel. Innis waaqeffannaadhaaf dhufe. Garaa isaa ilaalee harkaa hin fudhatin dide Waaqayyo. Kanaaf itti aareedha. Na caalaa fudhatame, na caalaa jaallatame, iddoo na dhabsiisuu danda'a, marcuma na dhabsiisuu danda'a, fudhatama na dhabsiisuu danda'a jedheeti yaadde. This is Baabiloon. Yeroo namni kana yaadda'u. Kanaafiti ajjeese. Namni gaa akka siistamii Baabiloonitti waan akkaataa ilaalcha Baabiloonitti gaa sodaa keessa lixaa. Yeroo sodaatu immoo waan isa sodaachisu sana balleessuudhaafiti ka'a. That is what we see now. Maaliifiti namni nama ajjeesa? Har'a biyya kee keessa du'i maaf ta'a? Because they fear. Sodaadha. Na balleessa jedhanii wanta yaadaniifidha. Egaa kana qabannaan waan isa darbe keessaa hin gaa mayyuu dheeresseera. Gara biraan egaa kutaa isa darbe keessatti waan ani maqaan dhahin waan sadii duwwaa maqaa dheetananii isaarraa dubbadha. Har'umanii fixuu barbaada waan ta'eef tooppikii kana. Boqonnaa seera uumamaa boqonnaa 11 keessatti ilaalle kan nu ilaalle yeroo darbe seera uumamaa boqonnaa 11 keessatti nama hundumaa biyya lafaa walitti fiduudha. Biyya lafaa hundumaa walitti fiduudha. Tokko kanan baay'ee hin dubbanne har'as hin dubbadhu. Ambishiniin seexanaa biyya lafaa hundumaa of harka galchuudha jennees kaasneerra. Isa kanadha Baabiloon keessatti kan arginu. Gara fuulduraattis biyya lafaa kana hundumaa qabeenyaa isaa, dandeettii isaa, wanta biyya lafaa kana keessa jiru namoota yartuu harka gashu kan yaadamaati jiru. Kana Baabiloontu jalqabe. Lammaffaa teekinooloojii dhaanii namoota manipuleet gochuu, namoota indoktrineet gochuun Baabiloon keessatti jalqabe. Sadaffaan waan nu hin dubbanne amantiin sobaas Baabiloon keessatti jalqabe. Amantiin sobaas Baabiloon keessatti jalqabe. Amma na jala akka amantii sobaa mee ishee kanan dubbadha. Amantiin sobaa akkamittiin jalqabe. Nimuraad kan jedhamutu jira jedhee sanan dubbadhe. Nimuraad kan jedhamu yookiin Naamruud kan jedhamutu jira. He was the king, he was the emperor, the first king in the first kingdom. Haati manaasaa Semiramis kan jedhamtu turte. Ijoolleen Nohii abbaan irrummaasaa nama gadi qabee jiraachisuunsaa waan hammaataa deemee fi harka ijoollee warra Nohitti ajjeefame. Gaafa inni du'u haati manaasaa Semiramis kan jedhamtu inni caaffatoota garaa garaarraatii kan barsiisanii kanadha. Inni dhaqeeti aduurra bu'ee aduurra jira. Achimmoo anaa wajjiniini quunnamtii godhee jette mucaa Taamuuz jedhamu tokko godhatte. Amma gaa kana akkasiin qabattanii miti baay'ee isaa qabachuu dhiisuu dandeessu. Kompleksii ta'uudhaaf hin danda'a. Garuu paaworii sana gadhiisuu waan hin barbaannee fi isheeni abbaa manaa koo hin duune achi dhaqee jetteeti isaa anaa wajjiniin immoo quunnamtii godhee mucaa jetteeti mucaa godhattee maqaan mucichaa immoo Taamuuz jedhama. Taamuuzis gaafa jabaateedhu amala abbaa isaatiin deeme ilmi bofaadhaa kan jedhu jechuudha tokko. Amaluma abbaa isaatiin deeme yaada sanaatiin deeme hafuura sanaatiin deeme diktaatarshippiin isaa ammaataa deeme isa immoo bineensi ajjeesee booddee hin duuneette isheen dhaqee abbaa wajjiniiniti walitti dabalame. The son of the father. So isheenii ani mataan koyyuu uumama addaati jetteeti dubbatte. Isheedha ilma isheetii abbaa manaa isheetii father, son and her. Yeroo sana jalqabe unholy trinity. Baabiloon keessatti jalqabe.
Holy Trinity miti. Holy Trinity ni abbaa ilma hafuura qulqulluu. Amantiin sabaas it was originated in Baabiloon and Holy Trinity. Kuni bara dhumaa keessatti mul'ata Yohaannis keessattis dhaxxaniiti argitu. Mul'ata Yohaannis keessatti jawwicha jedha, bineensicha jedha, raajicha sobaa jedheeti dubbata. The unholy Trinity. Kun hundinuu Baabiloonitti kan jalqabe boqonnaa 14 keessatti akkasuma jira gaa seera uumamaa boqonnaa 11 keessatti dubbadde boqonnaa 11 keessatti yeroo dhaxxanii Baabiloon waraana Abrahaam waraana isa jalqabaa mootii Baabiloonii wajjiniin kan inni godhe. Egaa asumatti hin dhiisa gaasa kana caalaa keessa lixee baay'ee isaa hin dubbadhu. Isa har'aanii yeroo hafe keessatti dubbadha. Tuma kana qabannaanii jechuu kooti boqonnaa 14 yoo dubbiftanii Abrahaam waraana isa jalqabaa namni Waaqayyo a friend of God namni jedhamu firri Waaqayyo nama kooti kan inni jedhame waraana isa jalqabaa mootii Baabiloonii wajjiniinidha kan godhe. Isa kana yoo qabaattan hingaa namni Waaqayyo namni filatame namni Waaqayyo sanyii kooti jedheeti waamee waraana Baabiloon. Amma macaafa Daani'el keessatti baay'isee dubbatamee jira waa'een Baabiloon. Daani'el boqonnaa 1 lakkoofsa 1-2 isa jiru duwwaan dubbisaa. Waaqayyoon sila kadhanneerra keessa deebi'een kadhadhu already baay'ee deemeera waan ta'eef Waaqayyo sagalee har'aa kanaa Waaqayyo nuuf eebbisu. Ati nu eebbisi gooftaa. Hafuura gara Abrahaammoo nurraa hidhiyati. Maqaa Yesuusiin ameen. Daani'el boqonnaa 1 lakkoofsa 1-2 isa jiruun dubbisa. Yo'aaqiimii mootiin biyya Yihuudaa mo'ee waggaa 3ffaatti Naabukadnezar mootiin Baabiloon dhufee mandaraa Yerusaalem immarse. Waaqayyo gooftaan yommus Yo'aaqiimiin mootii biyya Yihuudaa qodaa mana qulqullummaa keessaa gar tokko harka mootii Baabiloonitti akka kennamu hin godhe. Mootiin Baabiloonis warra booji'ee biyya isaa Shinaar jedhamee beekamutti geessee mana Waaqayyolii isaatti galche. Macaafni raajicha Daani'elii tarii macaafa qulqulluu keessaa bara dheeraa Maatusaalaa fa'aa booddee jechuudha. Egaa umuriin namaa gabaabbate asitti bara dheeraa nama jiraatedha. Raajii beekamaadha. Baay'ee isaa bara jireenya isaa dargaggummaadhaan booji'amee Baabiloon keessadha kan inni jiraate. Macaafni Daani'el macaafni guddaanii kakuu moofaa keessa macaafni guddaan kuni boqonnaa 1 kaasee hamma boqonnaa 6tti waa'ee Baabiloon dubbata. Isumatti gaggabaabsineeti walii wajjin ilaalla. Kutaan amma dubbisee boqonnaa 1 lakkoofsa 1-2 irratti maal jedhaa mootiin Baabiloon Naabukadnezar Yihuudaa dhufee biyya isaa qabatee booji'eedha. Maal jedha kutaa kana keessatti Waaqayyotu akka inni itti kennamu godhe jedheeti dubbata. Tokko maal baranna? Eenyutu godhe? Waaqayyotu akka kennamu godhe. Waaqayyo saba isaatti dubbatee raajota kaasee saba isaatti dubbatee karaa garaa garaa itti dubbatee warra Filisxeemitti kaasee asiin dhufaniiti tumatu achiin dhufaniiti tumatu warri Mo'aabitti ka'u warri Amoonitti ka'u warri Adoomitti ka'u takka beelaan rukutaa karaa garaa garaa Waaqayyo karaa garaa garaa barsiisee gaafa dadhabuuti Waaqayyo homaa attentionii Waaqayyoof kennu waan isaan didaniif Waaqayyo dabarseeti kennu. Kanaan as keessatti kan arginu. Gaafa namni didu, gaafa namni dhaga'uu didu, asiin dubbate, achiin dubbate, gaafa namni hinkoo jedhu. Namni kutateedhuma yeroo hinkoo jedhu Waaqayyo yaada Baabiloonitti dabarsee kenna. Kan nama dinquu nama yartuu duwwaatu deebii achiiti. Yaada Baabiloon keessa dhaqeeti gaafa Waaqayyo yaada Baabiloonitti biyya Baabiloonitti nama kennu nama yartuu duwwaatu achi deebi'eeti gale. Tokko kanadha kan nuyi kana keessa ilaallu. Boqonnaa 1 waan baay'ee ilaaluu dandeenya boqonnaa 1 keessa kanuma duwwaa ilaalla.
boqonnaa lama keessaati immoo mootiin Baabiloonii abjuu argee jedha. Mootiin Baabiloonii abjuu argee jedheeti dubbata. Boqonnaa 2 lakkoofsa 12 hamma 13 irratti argitu. Abjuun isaas harkaa badee hiikti isaas harkaa bade. Naa hiikaa abjuun arge natti himaa hin wallaalani. Abjuu isaa nutti hime waan akkasiin jiru hin beeknu nutti hime abjuu isaas natti himaa hiika isaas natti himaa jedhe. Gaafa isaanii kana namni godhus hin jiru. Namni kana godhee beekus hin jiru. Gaafa isaan ittiin jedhan boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irratti akkas jedha. Kana irratti mootichi baay'ee aaree boba'e. Hafuurri Baabiloonii, siistamiin Baabiloonii aaranii boba'uudha. Aaree boba'uu irratti mo'icha qabaachuutu nurra jira. Cubbuu miti jennee dhiisuu hin dandeenyu. Aaranii boba'uuni waan hamaatti nama geessa. Aaree boba'eedha. Mootiidha namichi kun. Aareetii boba'e. Aaree boba'ee beektonni biyya Baabiloon hundinuu akka balleeffamanii ajaje. Hafuurri Baabiloonii it is own. Lammaffaa kutaa kana keessatti kan nuyi arginu hafuurri Baabiloon, siistamiin Baabiloon, ilaalchi Baabiloon kan isaa nyaata. Kan isaa nyaata. Maal jedhas keessatti beektonni biyya Baabiloon keessa jiran tokkodha miti. Hundi isaanii hidhamanidha miti. Haa ajjeefamanii jedha. Beektonni Baabiloon warri baratan. Baabiloon kan isaa nyaata. Hafuurri Baabiloon, siistamiin Baabiloonii lammaffaa kan nuyi arginu gasa kanaan kan isaa nyaata. Namni kan isaa irratti ka'u. Namni kan isaa maqaa isaa balleessu. Namni kan isaa irratti duulu. I will tell you my brother. Yaa haadhoo ko sittan himaana dhaga'i. Yaa obboleessa ko, yaa obboleettii ko. Kan kee irratti kaata yoo ta'e, kan kee irratti duulta yoo ta'e, kan kee balleessita yoo ta'e, saba kee irratti kaata yoo ta'e, saba kee nyaatta yoo ta'e deebite. Kan ta'e irratti kaatee maqaa balleessite irratti duulta yoo ta'e. Karaa adda addaa ta'uu danda'a. Amma immoo karaa baay'eetu jira. Karaa adda addaa kan ofii irratti ka'u, kan ofii irratti doomu. I will tell you, you have the spirit of Babylon. I will tell you this. Ati hafuura Baabilooniin gaggeeffamaa jirta. Kan kee nyaatta yoo ta'e, kan kee balleessite yoo ta'e. Beektotaa jedhama. Tokkoyyuu jedhametiin hundumti isaanii jedheeti dubbatama as keessatti. Waan saammoo maalii fi abjuu manaa hiikuu diddanii jedheeti. Waan gara biraa miti, waan godhan miti. Yeroo kan ofii irratti ka'anii, yeroo kan ofii maqaa balleessanii, yeroo kan ofii jecha kana jechuun natti tolaatan jedhameti. Garuu yeroo kan ofii nyaatanii, itti galagalanii nyaatanii, mataa ofiif jedhaniiti. Waa'ee namichaafis miti, yookiin waa'ee sabaafis miti, yookiin waa'ee dhugaafis miti. No. It is a lie. It's a lie. I will tell you this. It is simply a lie. Waa'ee mataa keetiif jetteeti. You do this for your own. Namichi kuni abjuu mataa isaatiif jedheeti. Maali jedhani? Waan akkasiin jiru. Waan akkasiin jiru jedhani. Namni kan isaatti deebi'ee yommuu deebi'u, yommuu nyaatu, you have the spirit of Babylon. Nothing else. Gara biraa miti. Hafuura Baabiloon, siistamii Baabilooniin deddeebi'aa jirta. Kana argina boqonnaa 2 keessaati. Kanaafi kanarra yoo barbaade namni hin deebi'a. Kana achi ittuma waanuma godhaa jirtaniitti itti fufaa. Waanuma godhaa jirtaniitti itti fufaa. Garuu I will tell you. Hafuura Waaqayyoo mitiin kan ofii kan nyaatu, kan ofii kan balleessu, kan ofii irratti kan duulu, kan ofii kan cabsu, kan ofii kan salphisu, guddaa ofii kan salphisu, xinnaa ofii kan salphisu. Hafuura Baabilooniidha. Hafuura Baabiloon. Sadaffaa boqonnaa 3 keessatti maal argina? Boqonnaa 3 keessatti
Amma immoo istaachuu guddaa ijaare yookiin fakkeenya guddaati ijaare Naabukadnezar. Namoonni biyya lafaarra jirtanii, namoonni mootummaa koo keessa jirtan iddoo gara biraa hin beekamanii jechuun Awurooppaan kun Ameerikaan kun immoo yeroo sana hin jiru maqaan isaayyuu. Kanaaf the known world naannoo beekamaanii namni sabni iddoo sanarra kan jiru. Yaa'anii dhufaniiti hasagadanii fi jedheeti abboommii baase. Namoonni abboommii kanaan dhufaniiti sagadaniif sagaduudha qabu. Yoo hin sagadani ta'ee du'aan adabamu, du'a isa kan abidda keessatti darbatamu. Maal baranna boqonnaa 3 keessatti immoo combination of political and religious system. Amantiidhaaf politikaan wal hidhatee adeemu. Kuni it's the system of Baabiloon. Amantiidhaa fi politikaa walitti hidhaniiti adeemsu for the purpose of political achievement. Amantiidhaa fi namni jireenya amantiidhaa politikaan garaagara ba'uutu irra jira. Namni dhaqee hojii hojjechuun irra hin jiru. Namni biyya bulchuun irra hin jiru. Kiristiyaanni ofiisii ta'uu keessatti hojjechuun irra hin jiru. Sana keessa lixuun irra hin jiru jedhaan jira mitiyaan. Garuu for the purpose of yaada namoota tokko yaada waaqayyootti adda bahe yaada hamaadhaan walii galu kana irratti walii galan mootummaatu seera baasuu danda'a. Sagaduuni amantiidha. Sagadaa jedhan. Yeroo sagaduu diddan immoo hinduutu isin ajjeesaan immoo humna mootummaati. So amantiidhaa fi mootummaan wal keessa lixu for the political objective. Kana argina boqonnaa 3 keessatti. Kun immoo dubbii Waaqayyoo keessatti booddee bara dhumaarrattis mul'ata Yohaannis keessattis kana argina. Bara dhumaarrattis amalli kuni yookiin siistamiin Baabiloon kuni kanaa waa'ee Baabiloon dubbata Yohaannis. Siistamiin Baabiloon, amantiin Baabiloon, ilaalchi Baabiloon dhumarrattis akkasumatti hojjeta. Warri politikaa waltajjii qabatu. For their own benefit, for their own objective. Paastaroota, gaggeessitoota kan isaanii godhatu. Isaan immoo isaaniif lallabu. Maaliif? Nama kana indoctrinate gochuudhaaf. Kuni hafuura Baabiloonidha. Siistamii Baabiloon ittiin adeemudha. Dhumarrattis akkasuma ta'a. Humna amantiin nama baay'eetu hordofa, nama baay'eetu duukaa bu'a. Kanaafi amantii suni akka inni dhaggeeffatu godha. Mootummaan immoo humna qaba waan ta'eef, poolisii qaba waan ta'eef, infoorsii gochuudhaaf hin danda'a. Warra kanatu wal duukaa hidhatee deema. Akka jedha mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 keessatti lakkoofsa 1-3tti darbee lakkoofsa 15 irratti akkas jedha. Kana booddee immoo bineensi tokko galaana keessa utuu ba'uu nan arge. Bineensa kan ba'e bineensadha. Bineensa yeroo jedhu bineensatu qeerransatu leencata keessaa ba'ee miti. Hafuura namadha garuu waa'ee namaati kan inni dubbataa jiru. Bineensi ta'u galaana keessa utuu ba'uu nan arge. Galaanni immoo biyya lafaati. Biyya lafaa keessaatii kaa bineensi hafuura the antichrist. Bineensi akka jawwee sunis humna isaa, teessoo isaa, aboo isaa isa guddaas bineensa isa lammaffaa sanaaf kenne. Another beast. Lakkoofsa 3 irratti namoonni guutummaa biyya lafaa dinqifatanii ilaala. Guutummaa biyya lafaa is not local. Namoonni lookaalii tokko duwwaa miti. Biyya lafaa hundumuu dinqifatanii bineensa duukaa bu'anii. Bineensa duukaa bu'u. Eenyutu? Namoota biyya lafaa hundumaa. Dinqifatanii maali waan nama dinqisiisu godha bara booddee irratti. Akkas jedha lakkoofsa 15 irratti bifa fakkeenya bineensa isa duraa sanaafis hammi hin sagannee akka ajjeefamaniin godhe. Baabiloon. Achitti macaafa Daani'el isaan amma dubbisa keessatti sadha. Mul'ata Yohaannis keessatti sadha kan dubbata. Arfaffaa. Hafuura Baabiloon. Hafuurri Baabiloonii hafuura maaliitii? Hafuura waaqa tolfamaa waaqeffachuuti. The spirit of Babylon is idol worship.
tarii bara keenya keessaa fakkeenya guddaa kana dhaabaniiti kottaa sagadaa ittiin jedhama miti. Waaqeffachuun maalidha? Ulfina namicha isa waaqeffamu, objektii sana, the object of worship. Isa duratti gadi addaa lafa dhaanii siifan sagadaa, sammii tan godhaa, ulfina ta'uun siif kennaa, fuula kee duratti nani addaan lafa dhaa jechuudha waaqeffachuu jechuudha. Kanaafi hafuurri Baabiloonii it's idol worship yookiin waaqeffannaa tolfamaadha. Waaqa tolfamaa. Kun amma jedhee suuraa wayii dhaabanii sagadaa jechuu dhiisuu danda'u. Garuu waaqeffannaa karaa adda addaati waaqeffannaa jira. Wanti nuyi addaan duratti lafa dhoofnee sin jaalladhaa ulfina siif kennaa jennu waaqeffannaadha. It's idol worship. Tarii nama onarii namaa ta'uu danda'a yookiin ulfina nama biraa barbaachuu ta'uu danda'a. It's worship. I will tell you. Nama biraa ulfina barbaachuudhaan gaggeeffamta yoo ta'e, you have the spirit of Babylon. I don't hesitate to tell you this, my brother. Akka irraa deebituun barbaada, akka of sirreessituun barbaada. Kanaafi ulfina namaa, ulfina Waaqayyoo miti. Nama ulfeessuun barbaachisaadha. Garuu ulfinni yoo Waaqayyoo yaada Waaqayyoof iddoon qabu, opinionii Waaqayyoo iddoo na biratti hin qabu, waan Waaqayyoo waa'ee any subject, waa'ee koo waan jedhu zeeroodha. Waa'ee maali? Waa'ee nama. Iddoo kan qabu nama biratti waa'ee namaati. Iddoo kan qabu waa'ee namni naan jedhudha. I will tell you, you have the spirit of Babylon. Amma biyya lafaa kana yoo ilaaltanii namni horiidha waaqeffata. Horiidhuma waaqeffata. Horii. Waltajjiin adda addaa horiidha. Ameerikaa yoo fudhattan, biyya Itoophiyaa eessa yoo fudhattan, money. Idol worship. Money, horii, famasii ta'uu, horiidhaan beekamaa ta'uu, sittan hima haadhoo ko, ati hafuura Baabiloon qabda. Kanatti ittiin gaggeeffamtu idolii waaqeffatta yoo ta'e, sittan himaa na dhaggeeffadhu. Hafuura Baabiloontu si keessa jira. Yoo Waaqayyoo duwwaa anaaf wanti maatarii godhu, anaaf iddoo kan qabu, ani kanan sagadu, anaaf dursisa waan Waaqayyoo jedhudha. Isa Waaqayyoo jedhudha kan koo yoo jechuudha baattee iddoo guddaa, iddoo olaanaa yaada namaa yookiin ofii kee of beeksisu, of jejuu, of argisiisu, you have an idol in your life. Waaqa tolfamaa qabdaan jedhe jireenya kee keessatti. Hamma opinionii kan Waaqayyoo malee anaaf dhimma kan baasu hin jiru Waaqayyoof ana addaan kufee sagadaa. Yaadi namaa immoo laayinii dubbii Waaqayyoo irra hin jiru yoo ta'e anaafi tiraashiitti hanga ta'uu hin jettu ta'e. Yaadi namaa laayinii dubbii Waaqayyoo irra akka yaada Waaqayyootti, yaada Waaqayyoo wajjinii walii galee akka sanarra hin ta'u yoo ta'e ani hin fudhadhu onarii koof yoo ta'e famasii gochuudhaaf yoo ta'e horii irraa argachuudhaaf yoo ta'e hin godhu kanaa hamma jechuu baattetti you have the spirit of Babylon. Shanaffaa maal baranna kutaa kana keessatti siistamii Baabiloon kana keessa. Bara sana, bara Baabiloonii, bara Nabukadnezar. He was powerful king. Warri isa booddee ka'anis amma isaa hin ga'anii booddee dadhabuu jalqabee Baabiloonii, empire Baabiloon dadhabuu jalqabee inni kun baay'ee beekamaadha. Mootii beekamaadha. Inni maaliif kottaa waaqeffadhaa jedhee silaa nama hin ga'u miti. Isa hin ga'u. Dhaqeetti Ijiptiinis rukutuu barbaade Nabukadnezar. Ijiptiinis rukutee jilbeenfachiisuu barbaade. Power hungry. Baabiloonii, it is a power hungry spirit.
isa afaan Amaariffaan egaa afaan Amaariffaa yeroo baay'ees dubbataa turre irraa dhageenya waan ta'eef የስልጣን ጥም isa jedhamu. It could be waan adda addaa ta'uu danda'a. Waldaa keessattis ta'uu danda'a. Mootummaa keessatti taayitaa dheebochuu. Dheebuu taayitaa. Dhaqeeti Gibxiin waraanee garuu waraanni Gibxi itti jabaateeti waraana sana mo'achuu dadhabe. Naabukadanaatsor. Gaafa mo'achuu dadhabu biyyatti deebi'ee yeroo inni mo'achuu dadhabu haa jedhan egaa namoonni warri kaan warri baay'eetu of jala gashateera biyya lafaa warri Edoomiin ka'anii warri Filisxeemiin ka'anii warri Yihuudaan ka'anii hundinuu karaa kakka'uu jalqabe. Nkaatee dhaqeetii waanii sana staachuu sana dhaabee jeerrii sana dhaabeeti hundi keessanii I want to make sure kanatti sammiiti gochuu keessanii jedheetii akka inni waame akka caaffata warra Baabiloon keessattis mul'atu Sedeqiyaas kan jedhamu Jo'aakiim kan jedhamu mootiin Yihuudaa he was in the list dhaqeeran mootiin Yihuudaa warri sadan kun asitti waaqeffannoo jedhani. Inni garuu Yihuudaadhaa dhaqeera mootiin Yihuudaa dhaqee sagadeera. Achitti liistii mootota dhufaniiti sagadan keessa caaffata warra Baabiloon keessa jira. Maaliifan kaasee isa kana hafuurri kuni it is a power hungry spirit. Silxaan xim isa jedhamu. Isa taayitaa dheebochuu. Taayitaa dhuftee naa sagaddu malee sin ajjeesa. Hafuurri Baabiloonii hafuura kiruuliidha yookiin hafuura gara jabinaati. Siistemii gara jabinaati. Hafuurri Baabiloon dubbii Waaqayyoo keessa isa jirudha kanan dubbataa jira. Baabiloon keessa gara jabinatu jira. In saganne ijoolleen jedhan dhaqaatii abidda bobeessaati dachaa torba. If you don't submit jechuudha. Sanan jedheen gootu yoo ta'e dachaa torba abidda kana bobeessaatii achi keessa buusaa. Hafuura gara jabina, hafuura gara laafina hin qabne. Nama dachaa torba bobeessaniiti achi keessa buusu. Hafuura gara jabeessa qabda yoo ta'e you have the spirit of Babylon. Hafuura Baabiloontu si keessa jira haadhoo ko gara jabeessadha yoo taate. Isa Amaariffaan cakkaanyi jedhamu hafuura kana qabda yoo ta'e. Hafuura gara laafinaa hin qabdu yoo ta'e. Maaliifidha kuni ammasii dheebuu taayitaati. Power hungry spirit. Kanaafiti abidda sana bobeessaati dachaa torba bobeessaati keessa buusaa. Baabiloon, this is Baabiloon. Hafuurri Baabiloonii yookiin immoo siistamiinsa amantiinsa akkaataa inni itti adeemu hafuura dabarsanii wal kennuuti. Biyya sana namni dhaqee waaqeffatu tarii namni dhufee haa sagadu jedhame miliyoonii ta'uu danda'a. Baay'eedha biyya lafaarraa kottaa'edha waan ta'eef mootota isaanii dabalee iyyuu waameera waan ta'eef ijoolleen sadii achi keessaa mul'achuudhaaf hin dandeessu. Garuu dhaqaniitii himani. Ijoolleen sadii fiiganiiti dhaqaniiti mootichatti himani sagaduu didanii jedhani. Hafuurri Baabiloonii hafuura dabarsanii wal kennuuti. Hafuura dabarsanii wal kennu shoomamuudhaaf jedhanii namicha biratti fudhatamuu barbaadanii namicha biratti jaallatamuu barbaadaniiti dabarsanii wal kennu. Badiisatti dachaa abidda dachaa torba isa jalqabaar inni jalqabaayyuu aluma tokkoon balleessa isatti dachaa torba isa boba'u sanatti dabarsaniiti kennan dhaqanii namoonni. It's Baabiloon. Baabiloonidha. Boqonnaa afurii amma ja'aatti gaggabaabsee tanan fixa. Boqonnaa afur keessatti lakkoofsa 30 irratti akkas jedha. Boqonnaa afur lakkoofsa 30 irratti akkas jedha. Amma gaa hin ijaaree konistiraakshini guddaatu gaggeeffama ture Baabiloon keessatti. Horiitu jira waan ta'eef biyyi baay'een gabbareeti horii gashaa jira waan ta'eef ijaarsa gurguddaati ijaaraa jira Naabukadanaatsoor.
amma paalasii guddaa tokko ijaare. Saadaam Huseen fa'aa barbaadanii achumatti ijaarra jedhaa turan. Paalasii guddaa tokko ijaare. Yeroo ijaaree fixee waan inni jedhee isan isinii dubbisa. Tarii dubbiftaniittu ta'a. Dubbiftanii immoo tarii nu banne ta'uu danda'a ta'a. Ani garuu na dinqe yeroon dubbise waan inni jedhe. Akkas jedhe kuni jedhe Nabukadnezar. Kuni Baabiloon guddittii ishee ani iddoo taa'umsa mootummaa kootiif, ulfina surraa kootiif, jabina aangoo kootiif ijaare mitiiree. Dhageessaniittu aangoo koo, mootummaa koo, ulfina koo, jabina koo kadhannaa isa gooftaan barsiisee olmost isuma dhaaman inni jedhe. Mootummaa koo, mootummaan kan Waaqayyooti. Ulfinni kan Waaqayyooti. Jabinni kan Waaqayyooti. Bara baraan jiraachuun kan Waaqayyooti jedha dubbii Waaqayyoo. Ulfinni kan keeti, mootummaan kan keeti, bara baraan jiraachuun kan keeti. Xinnoo guutuuteeti, guddaa guddisuun kan keeti, san qabne ol qabuun kan keeti. Ulfinni, mootummaan, jabinni jedheeti dubbata dubbii Waaqayyoo. Maa jedhee dubbata mootiin kuni? Ishee iddoo taa'umsa koo, mootummaa koo, ulfina koo, surraa koo, jabina koo, aangoo koo, gooftaa Yesuus Kiristoos. Gooftaa Yesuus. Hafuurri Baabiloonii hafuura piraayidiiti. Hafuura akkas jedhudha hafuurri Baabiloon. Hafuura ankoo, jabina koo, irree koo, mootummaa koo. Siistamiin kuni siistamii, ilaalchi kuni ilaalcha Baabiloonidha. Ulfina kan Waaqayyo, hafuura kooraa, the spirit of pride. Waaqayyo immoo hafuura kana, Waaqayyo warra kooraniin, ilaamee dubbii Waaqayyo akka jedhu, Waaqayyo of tuultotaan hin mormayedha. Sabni gruupii tokko jedha, there are group of people kan Waaqayyotti hin mormu. Eenyudha? The pride. God resists the pride. Waaqayyo resists gochuu. Waaqayyo siin mormu. Waaqayyo siin dhiibuu si haawwashu. Waaqayyo oomsi dhiiba beektaa sitti himuu haadhoo ko. If you have the spirit of pride, hafuura pride, hafuura of tuulummaa sadarkaa namichi ittiin dubbataa jiru kana qabda yoo ta'e haadhoo ko Waaqayyo siin mormaayira. Waaqayyo siin mormaayira. Gara biraa boqonnaa 4 lakkoofsa 6 keessatti isa jiru hafuura carelessness. Amma as keessatti Daani'eelii abjuu sana hiikee figaa. Macaafa qulqulluu keessatti akka arginu abjuu sanni dubbate sana Daani'eeliin hiikee hin beektu seenaa kana. Jennaani ati kana naa hiiktee dheetii mootiin adda isaatiin jilbeenfate Daani'eeliif. Dinqiidhaa jedhe waaqa kee malee waaqa gara biraan hin jiru jedheeti dubbate. Booddee immoo hin irraanfate. Battaluma irraanfatee isa ammana jedhe isa namma jedhe kana dubbate. Irraanfatee kana hundumaa ijaareetii mootummaa koo, ulfina koo, aangoo koo, jabina koo, surraa koo jedhee jechuu jalqabe. Kana irraanfatee. Boqonnaa 4 keessatti gara biraa maal argitu? Abjuu gara biraa arge. Abjuu sanas Daani'el dhufee hiike. Kana hundumaa irraanfatee kana dubbachuu jalqabe. Hafuurri Waaqayyoo yeroo sitti dubbatu, my brother, I am telling you because you are my brother. Hafuura yeroo Waaqayyoo sitti dubbatu, yeroo asiin ta'amiriidhaan sitti dubbatu, dinqii adda addaatiin sitti dubbatu, yeroo Waaqayyoo sitti dubbatu, karaa adda addaa yeroo Waaqayyoo dhufee sitti dubbatu, sitti bubu, keerlasii taata yoo ta'e, ati hafuura Baabiloon qabda. Keerlasii. Dubbii Waaqayyootii fi waan Waaqayyoo si argisiisu, waan Waaqayyoo sitti dubbatu iddoo hin qabu yoo ta'e si biratti. Iddoo hin qabu yoo ta'e. Hafuura keerlasnasiiti. Ilmi isaas kanumaan deddeebi'e. Kanatti hime Daani'el Bilxaasooritti. Bilxaasooris dhufee mana qulqullummaa keessaa mana qulqullummaa Yerusaalemii isa booji'ame mi'a sana fidaniiti isa as kaa'anii inni immoo abbaa isaa birayyuu darbee
qodaa mana qulqullummaa Yerusaalem keessaa booji'ame fuudhee daadhiitti dhuguu konyaakii faa maal faa si'ana yeroo sana dhugaatiin amma seenaa baay'eedha ta'ee hin beeku. Akaakuu dhugaatii itti naqaniiti dhuganii machaanii of wallaalu turani. Harki tokko dhufee barreesse. Nama kana naa hiikuun barbaadaa jedhe. Namni hiiku hin dhibe. Maaloo nama naa barbaadaa du'eeraa jedhe. Jilbi isaa raafame. Hidhiin isaa hin goge. Fuulli isaa hin geeddarame. Maaloo nama naa barbaadaa jedhe. Hin dhabame namni. Jennaanii Daani'el kan jedhamu tokko jira jedhani. Gataniiru. Waan inni hojjetaa ture iddoo hin qabu isaan biratti. Nama dinqii kana hundumaa hojjete iddoo hin qabu. Baabiloon keessatti namni dhugaan iddoo hin qabu. Hafuura inni hiibbatani Daani'eliin. Inni hiibame. Amma Daani'eliin waamaa jedhani Daani'el dhufeetii. Waan abbaa kee keessatti ta'e bara sana utuu beektu ittiin jedhe Daani'el. Ati immoo hin tuffatteedha. Waaqayyo isa hafuura kee harka isaatti qabatee jiru hin tuffatte malee isaaf ulfina hin kennine. Kanaaf mootummaan kee hin galagalaa. Hafuura keerlasii ta'u. My brother sittan himaa haadhoo ko. Hafuura keerlasii waa'ee waldaa kiristaanaa keerlasii. Keerlasii jechuun dhimma dhabu. Waa'ee amantii dhimma dhabu. Waan Waaqayyoo sitti himuuf dhimma dhabu. Waa'ee mana Waaqayyoo dhimma dhabu. Waa'ee jireenya amantii keef dhimma dhabu. Utuu dhimma qabateeti namni feesbuukii irraa guyyaatti sa'aatii 10 tura. Do you read the Bible for 5 minutes? 5 minutes a day. Waan baay'eedhaaf yeroo qabna. Waan nuyi yeroo hin qabneef Waaqayyo duwwaadha. Hafuura carelessness. Hafuura iddoo dhabu. Waa'ee Waaqayyoof iddoo dhabu. Mana Waaqayyoof iddoo dhabu. Waa'ee kadhannaaf iddoo dhabu. Dubbii Waaqayyoof iddoo dhabu. Waa'ee hojii Waaqayyootiif iddoo dhabu. Waan meeqatti horiin kee hin dhangalaa. Dhaqee tana iddoo sanatti iddoo kanatti horii koon dhangalaasa. Inni natti hin ulfaatu. Waggaatti birrii meeqa kennita? Birrii 50 kennita. Carelessness. Ani horii nama gaafataati jira miti. Where is your life? Where is your time? Where is your money, my brother? Eessa jira horiin kee? Hafuurri carelessness dhabu iddoo dhabu. Waaqayyoof iddoo hin qabu. Hojii Waaqayyoof iddoo hin qabu. Yaada Waaqayyoof iddoo hin qabu. Iddoo dhabu. Ulfina dhabu. Marcuma dhabu. Qabdaa yeroo. Ani guyyaa guutuu kana godhaa waldaa kottaa waldaa asuma dhaabadhaa jedhaa hin jiru hin beektu isinii gala kana caalaa akka ibsu hin qabu. Garuu keerlasiin ta'in haadhoo ko sittan himaati. Keerlasii yookiin dhannaa dhabu maal abbaasaa maayinni jedhaniiti yaadu jechuu kooti. Waa'ee gara Waaqayyoo yeroo ta'u waa'ee hojii Waaqayyoo yeroo ta'u yeroon kee jira hojii Waaqayyoo keessa qabdaa yeroo. Hojii Waaqayyoo keessaati qabdaa yeroon kee jira. Ask yourself. Yeroon kee jira. Humni kee jira. Dafqi kee jira. Jira. Carelessness. Hafuurri Baabiloon boqonnaa kana keessatti kan arginu Daani'eliin immoo Baabiloon egaa lafarraa daguugameeti bade. Baabilooniin hin balleesse yeroo hundumaa Waaqayyoo hafuurri suni hin rukutamaa. Siistamii sana hin diiga. Siistamii Waaqayyoo miti. Siistamiin Baabiloonii God stands against Babylon and destroyed. Daani'eliin Daariyoos dhufeeti shoome. Daani'el nama Waaqayyooti. Amma siistamiin Baabiloon diigameera. Daani'eliif iddoo kenne marcuma godhate. Daani'el hin dhaaba iddoo guddaa argate. Dandeettii qabaa, ekspiriyansii qabaa, nama qulqulluudha, oonastiidha, hojii isaa sirriitti hojjeta, shoomuu barbaade. Har'uman fixaa sa'aatii qabna waan ta'eef ananidha. Fixuufan jedha qaatan fixee. Booddee itti hinaafanii dhaqanii Daani'eliin himaniidha.
Homaa isaaniin goone marcuma isaanii irraan fudhanne Daani'eliin dhaqaniiti hafuura hinaaffa utuu maan ta'in mana kee utuu hin dhufin jireenyuma isaa nama jiraatu nama hojii isaa hojjetu irratti hinaafu hafuura Baabilooniidha kun. Hafuura Baabiloon dhaqaniiti hinaafanii mala irratti malanii dhaqaniiti ajjeesan mala nama irratti malu nama qulqulluu irratti isaanu by their own admission. Homaa Daani'el irratti homaan argannu jedhan nama irratti nama yakkinee biiroo keessatti nama himmiinee hojii guddaa qaba. Impaayira sana keessatti marcuma guddaa kenneeraa Waaqayyo nama himmiinee nama irratti hin sobnee nama hin cabse waa tokko irraa dhabani. Nama qulqulluu kanaa karaa dhuma sana malee karaa ajjeefnu seera waaqa isaa malee hin argannu jedhaniiti Daani'eliin karaa sana balleessina jedhanii irratti xaxanii irratti malanii mootii gowwoomsanii boolla leencaa keessa dhaqaniiti buusisanii. Hafuurri nama irratti malu hafuurri nama qulqulluu balleessuudhaa fi ta'anii mari'achuu siistamiin kuni hafuurri kun hafuura Baabilooniidha. Haadhooko sittan hima hafuura Baabiloonii na keessaa baasi jedhe. Infin dhagaa maali dhaga Waaqayyo deebiin kanaa yoo ilaalle Waaqayyo Daani'el faa wajjiniin Siidraak faa wajjiniin warra macaafa kana keessatti kan ilaalle warra macaafa Daani'elidha. Boqonnaa 1-6 kan nu ilaalle achi keessa waa'ee Baabiloontu dubbatameeti jira. As keessatti deebiin Waaqayyo as keessatti hojiin Waaqayyo immoo maalidha? Waaqayyo warra isa jaallatan warra isaaf dhaabatan achiin tochoon warra jedhanii abidda keessa buufamnu iyyuu boolla leencaa keessa buufamnu iyyuu achi dhaabanna warra jedhanii wajjiniin dhaabate. Kanaaf si wajjiniin dhaabata because he is the same God. Wajjiniin dhaabata. Gaafa Waaqayyo si dhaabatu haadhoo ko obboleettii ko obboleessa ko abbaa ko gaafa Waaqayyo si dhaabatu xabaqaa gaafa hundumaa qabda. Amma firri keessan hidhameedha. Mana hidhaa keessatti namni dubbachuuf hin jiru, namni gargaaru hin jiru maali? Waaqayyo si dhaabannaani iddoo hundumaa dhufa. Namni sirraa dhowwee hin danda'u. Waaqayyo si dhaabannaa. Horii dhabuun kee isa hin dhowwatu horii barbaada miti. Fira dhabuun kee, beekumsa dhabuun kee, nama si beeku dhabuun kee, maal dhabuun kee homaa miti. Homaa miti. Waaqayyo si dhaabannaani si dhaabata. Namni isa dhowwu hin jiru. Yeroon isan ittisu daangaa hin qabu. Mana hidhaa cabsee dhaqe Phaawulosiif Siilaas fa'iif. Cabseeti dhaqa. Ergamoota isaa erga. Mana hidhaa raasa. Si dhaabata Waaqayyo. Yeroo Waaqayyo si dhaabatu iddoo hundumaatti abdii qabda. Lammaffaa yeroo Waaqayyo si dhaabatu humna qabda. Yeroo Waaqayyo si dhaabatu humna argatanii abijja dacha inni silaayyuu nama fixaa isatti dachaa 7 isa booba'u isa dura dhaabachuudhaaf humna argatanii ayyaana argatanii ayyaana Waaqayyoo argatta humna Waaqayyoo argatta. Waaqayyo humna isaa siif kenna. Maal barbaadda kana caalaa? Humna isaa yoo siif kennu caalaa Waaqayyo maal sii godha? Waaqayyo humna isaa sii kenna, ayyaana isaa sii kenna, hafuura isaa sii kenna. Si dhaaba Waaqayyo hafuura hamaa dura si dhaaba. Humna sii kenna ayyaana isaatiin si dhaaba Waaqayyo hundumaa dura akkati dhaabattu. Yeroo Waaqayyo si dhaabatu you will never lose your case. Yeroo Waaqayyo si dhaabatu xabaqaan kun asiin si gargaaree waan adda addaa si falmeeti dadhabuu daddaa. Waaqayyo si dhaabannaan haadhoo ko keeziin kee abbaa moo harka galeera. Abidda keessa buusu iyyuu hin baasa Waaqayyo. Abiddi keessa buunaan gubateeti dhuma hin baasa Waaqayyo. Boolla leenca namni warri buusanii nyaateeti fixe gararraatti utuu isaan gadi hin bu'in. Daani'eliin achi keessa buusanii hin baasa Waaqayyo. Keezii kee dhimma kee sii baasa Waaqayyo yeroo sii dhaabatu Waaqayyo. Tokko kana baranna. Waan baay'ee barachuu dandeenya. Waan mayyartuu duwwaan dubbadhu. Yeroo Waaqayyo sii dhaabatu haadhoo ko yaa haadhoo ko jettan yeroo Waaqayyo sii dhaabatu warri si ari'atan warri si ajjeesu warri akka isaan jilbeenfatan godha. Kanatu caafameeti jira.
mootiitu addaan lafa dha'e Baabiloon duratti. Yeroo Waaqayyo ulfina argata. Waaqayyo iddoo argata. Waaqayyo fidee jilbeenfachiisa. Warra abidda itti qabsiise isaaniin boolla keessatti dhaqanii darbatan. Waaqayyo kutaa kana keessatti kan arginu Waaqayyo hafuura koora. Hafuura olaantummaa hin dhaa Waaqayyo. Waaqayyo ayyaana isaa sii kenna jedha. For the humble, he will resist the proud and give his grace for the humble. Fuura gadi jedhaa qabaadhu. Buleessa ko buleettii ko. Waaqayyo siif dhaabata, siif hojjeta. Mootii kana he removed him Waaqayyo. Hamma kamitti mootummaa irraa buuse miti. Taayitaa isaa dhoowwachuu duwwaa miti. Hamma inni bineensa ta'utti gadi buusee Waaqayyo. Bineensa ta'eeti caakkaa keessa dhaqee horii wajjiniin bineensa wajjiniin dhaqee marga dheede namichi kun. Dhumarratti kan nu ilaallu Waaqayyo Baabiloonii lafarraa balleesse. Daakeeti lafarraa balleessa. Waaqayyo siistamii Baabiloon lafarraatii balleessa. Feetiin Baabiloon, itti galli Baabiloon, dhumni Baabiloon is destruction. Waaqayyoo fi be a friend of God. God will stand for you. Waaqayyo sii dhaabata. Waaqayyo isa dhageenyee nuuf eebbisu Waaqayyoon kadhannee sagantaa keenya xumurra. Obboleettii keenya Buzee wajjiniin Waaqayyoon kadhannee sagantaa torban kana keessaa yaadadha. Dubbii dubbatame irratti Waaqayyoon galateeffanna. Waa'ee biyya keenyaa Waaqayyoon hin kadhanna. Kanumaanitii battala yartuuf Waaqayyoon kadhannee sagantaa keenya xumurra. Eebbifamaa Buzee wajjiniin Waaqayyoon kadhanna. Waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Lafuma jirtanitti nana manaa Waaqayyoo humna jajjabaa isa nun yaaddofnu Hafuurri qulqulluun ganama kana dhufee fuula keenya duraa akka inni diigee hafuura keenya keessatti dhaga'amaa ture yeroo Waaqayyo nu barsiisu. Yeroo Waaqayyo hafuura isaa nurratti dhangalaasee ergaa gurguddaa ergee wanta ciccimaa diigaa ture. Wanta fuula keenya duratti Waaqayyo nutti argamsiisaa ture. Kana Waaqayyoon dhuguma garaa keessan guutu taa'anii Waaqayyoon galateeffadha ture. Waan humna keenya gararraa waan baachuun dandeenye humni diinaa humna jabaadhaan kan ijaare Waaqayyo saangoo qabu ati nu dura deemtee hin diigda. Jireenya keenyarraa dhuunfaa keenyarraa saba keenyarraa waan nu danqe Waaqayyo akka inni diiguun ilaala ture. Yeroo Waaqayyo nutti dubbatu nu barsiisu. Meedduma jirtanii dhugaa Waaqayyo galateeffadhaa Waaqayyo. Waaqayyo luba keenya Yesuus Kiristoos ilmi Waaqayyo bantii Waaqayyo banee dhoksaa diinaa nuni bira ga'uu sabni bira ga'uu dadhabe Waaqayyo akkasitti gadi baasee nutti argisiise akka nama of ilaallee ilaaluu of duratti ilaalle jireenya keenya jireenya dhuunfaa keenya waan nurratti mo'e nu argisiise Waaqayyo har'a. Mee Waaqayyoon galateeffadha. Jireenya kana Waaqayyo nu gidduudha. Eebba kana humna kana barsiisa akka kana isa Waaqayyo gadi irratti dhangalaaseef yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u jedha Waaqayyoon. Jalqaba Waaqayyoof ulfina kennina. Achi deebinee iddoo jirtanii amantiidhaan gara teessuma kanatti harka qabaati qulqulloonni Waaqayyo
jireenya kee bara kee mana kee lubbuun kee bara baraan eegumsa keessatti ajiraattu waaqayyo si haa eebbisu jedha. Waaqayyo nu dhagaa in eebbifna. Waaqayyo bara baraan luba keenya eebbisu. Warra dana jirru immoo itti qabna amantoonni keenya immoo qulqulloonni amantiidhaan akkasin iddoo kanatti qabaa jirtan fuula waaqayyo irratti nan abdadha. Waaqayyo bara kee jireenya kee amma bara baraatti eegee eegu eebba sirratti dhangalaase kanaaf galanna ta'u siin immoo haa eebbisu jedhaati. Luba waaqayyo waldaa keenyaaf eebba godhee kennee waaqayyotti nu eebbisuuf galanni guddaana ta'u. Waaqayyoon dhugumaan galateeffadha. Waaqayyo anaan argisiiseera waanan keessa jiru bareera kana bodde. Waan keessa jiru nu argisiiseera. Eessa jirtaachaa jira waaqayyo? Eessa jirta? Gami kee gama waaqayyoodha moo gama maalii keessa jirta jedhee natti meera nutti meera waaqayyo. Mee kanuma irratti waaqayyoon in galateeffanna. Jalqaba waa'ee dubbii waaqayyo ganamaa kaasee waaqayyo faarfannaadhaan dubbii isaa nu barsiisuudhaan waaqayyo karaa hundumaa nu gidduu adeemee jireenya keenyatti dubbataa ture. Isaaf waaqayyoon in galateeffadha. Lammaffaan waa'ee biyya keenya garaa guutuudhaan mee iddoo jirtanii yeroo biyya keenya maqaa dhoonu harka keessa mirgaa laphee keessan irra godhaati waaqayyotti argisiifanna har'a hadhaqu Yesuus. Inni sadeeffaan ani kadhadhu waaqayyo nuu kadhadhaa kan jedhani bolooti keenya namni afur torban fuula isaanii dura torban lama sadi gidduutti waaqayyo gara de'umsaa kan deeman jiru nuu kadhadhaa adara jedhaniiru. Boleetti keenya saggaadhaaf hin kadhanna. Akkuma kana warra garaatti baatan biloodhaaf hin kadhanna. Akkuma kana obboleetti keenya suuseedhaaf hin kadhanna. Warra kaan immoo kanan hin beekne kan nutti hin himanne waaqayyo kan beeku akka inni duukaa dhaqus waaqayyoon nan kadhadha. Waaqayyo nu dhagaa. Akkuma kana obboleetti keenya kadhannaadhaan na gargaaraa jette boontuufis waaqayyoon hin kadhanna. Haala isheen keessa jirtu gidiraa ishee wallaansoo ishee gidduutti waaqayyo akka inni gargaaru gidduu galuuf waaqayyo nu dhagaa hin kadhanna. Yaa waaqayyo hojii kee gurguddaatu nu gidduutti hojjetame. Mootiidhaan jabaadha kan jedhu ati inni jabaan dhuftee yerooti daaraa gootu dubbiin kee nu barsiiseera yaa waaqayyo. Ergaan waaqayyo arra samiirraa nurratti dhangalaaftee fi sabni kee gadi jedhee si galateeffata. Maqaa gooftaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Yerooti dubbattu danqaraa sibiila diimaatu daakama. Yerooti dubbattu dukkana limixiitu ifatti gaddarama. Mardala borra jiina makkara labaddiya. Sagalee kee nutti dubbattee fi maqaa Yesuusiin galanni siif haa ta'u. Waa'ee luba caalaaf galatoomi. Sagalee keetutti dhangala'e keessa dabartee saba kee bira geesse waan namni hin argin hin argita. Waan namni diiguu hin dandeenye dhokatee waggootaaf sirna nama rakkisu iddoo kan qabate Baabiloonii kan galagashite arras hafuura saba irratti ijaarame kan diigu anadha jetta. Bara baraan galanni siif haa ta'u. Ergaatu nu dhufe sabni yeroo dhiphatu ergaa ergita. Ergaan kee butee nama baasa. Ergaa diina rukuta. Arra ergaa diinaan ni rukutu hafuurri kee nu gidduutti waan dhangala'eef si haa galatu. Waa'ee sagalee keef waa'ee yaa waaqayyo ergaa nu gidduu tureef waa'ee luba caalaaf akkuma kana yaa waaqayyo hojii iddoo kanatti ture hundumaaf galanni isaa si duwwaaf haa ta'u. Amma immoo yaa waaqayyo sabni kee imimmaan dhangalaasaa keessi isaa miidhamaa gara keetti kan ba'u qaba. Gara biyya keenyaatti harka waaqayyoo si ergina. Harki kee inni Baabilooniin galagashe ciqilee du'aanii dhala namaarra dhaabbate hafuura du'aa hafuura boossisuu hafuura ajjeesuu humna sirna garbummaan waggoota hedduudhaan jawwicha marammarataa
duukan didee biyya keenya kan qabate arra dhiiga dargaggoota kan dhugu haadholii kan dhugu abboota kan dhugu maqaa gooftaa Yesuusiin waraaname yeroo kana harka keenya dhuguma lapheerra goone kadhanna. Yerooni sagalee Waaqayyo nu barsiisu Waaqayyo irraan sagalee tokko dhagaa ture. Sabni koo laphee isaa gara kootti deebise. Yoonni laphee guutuu gara kootti deebi'e. Ani Waaqayyo waan hidda hadhaa buqqa'uu hin dandeenye yootti bu'amellee hiddi isaa kan iddoo gadhiisuu dadhabe. Waan humna hin qabne waan xinnoo wanta irreen ishee xinnoodha jedhame sabni hundumtuu iddootti hin laanne gatiin qabu jedhame akka gatiin qabneetti humna xinnoo kan tuffatamu. Ani Waaqayyo humna jabaa hundee jabaa haboo jabaa kanan hidda isaa wajjin buqqisu qobaa koon humna xinnoo fudhadhee fagoorraa gashee kanan ittiin diigu. Ani Waaqayyo karaa banaan jira. Sabni koo garuu laphee isaanaaf haa kennu. Dugda isaa miti laphee keen barbaada. Kenninaaf ani darbeen hojii koo hojjedha. Waan ati yaadda miti waan ani yaadeen hojjedhee darba jedhiiti ittimi sabichatti jedha ture Waaqayyo. Kanaaf laphee keenya harka keenya goone. Sabni kee yaa Waaqayyo jireenyi isaa gaaffiidhaan guute garatti deebuu dhabee cinqamaa jira. Hafuurri kee gara biyya keenya haraqu. Ergaan wangeelaa gara biyya keenya haraqu. Diina kan rukutu, jawwicha kan waraanu, ciqilee jallinaa kan galagashu, mana hidhaarraa saba kee dhukkubaan dhumaa jiru, hidhaadhaan dhumaa jira, gidirfamaan dhumaa jira. Yaa irree Waaqayyoo gadi bu'i. Yaa Waaqa Eeliyaas gadi bu'i. Ganama kanas si kadhanna. Ati Waaqayyoodha. Waaqa hundumaa dandeessudha. Yeroo nuni si erginu Waaqayyo waan humna hin qabne, waan irree hin qabne, waan meeshaa hin qabne sirna waggoota hedduu galagashita. Sabni kun garuu gaaf tokko dhaabatee dhugaa ba'a. Galanni siif haa ta'u. Iddoo mana amma kadhadhu kanatti yaa Waaqayyo namni dabaree ba'e takkaa galagala kan hin jenne sirna hiddi isaa hin buqqaa hin jenne. Akkamittiin akka inni buqqa'e nuufuu galaan jira safuudha Waaqayyo jedhanii iddoo mani dhaabadhu kanarlee dhaabatanii yaa Waaqayyo namooti dhugaa kana barootaaf waan dubbataniif galanni siif haa ta'u. Harka keetu deema. Yeroo tabiddaan mul'attu mootonni sin dhowwanii meeshaan sin danda'u humni hamaan sin danda'u siidaa hamaa sana biyya keenya irratti iddoo kan qabate dhaloota kan nyaate jireenya namaa kan diige maqaa Yesuusiin diigame iddoo sana. Yoo barbaadde ibidda karaa godhatta qilleensi karaa keeti farda keeti. Yaa irree Waaqayyo waan ofii kee dubbatte waan saba keef barbaachisu waan ofii kee dhaabde waan yaa Waaqayyo ati loltee mo'attu eenyuyyuu sin danqu abiddaan garuu gara saba keenyaatti seeni. Yaa Waaqayyo arrumaaf irratti ta'a jennee yaaduu dandeenya. Yeroo xinnoo tokkoof garuu baay'ee fagoo kan hin taane yeroo xinnoo tokkoof waan gab jedhee homti tokkollee utuun ta'iin darbu kan fakkaatu keessatti abiddi kee boba'aa gidduu gala. Yeroo abiddi kun boba'u wanti tokko raawwatama jennee eeguu dandeenya. Waan xinnoo tokkoon gab kan jettu yeroo xinnoodhaaf ishee keessatti garuu waan namni qabuu hin dandeenye yaa Waaqayyo waan cimaa kana kanatti diigdee dabartu gabii tokko keessatti humni kee achii gadi baha maqaan kee garuu bara baraan haa eebbifamu. Amma immoo yaa Waaqayyo sin kadhadha. Sabni kee dhukkubaaf qilleensa kanarra jooruun baay'een yaa Waaqayyo kan miidhame baay'een kan ittiin waraaname jireenyi namaa dhiphinarra jira. Yaa Waaqayyo qilleensa kanarra saba keenyarra warra dhukkubsatee mana jiru hospitaala jiru rakkataa jiru waraanamee jiru eeboon kun maqaa Yesuusiin buqqay keessa hundeen dhukkuba vaayirasii kun dhala namaa keessa qaama namaa keessa hafuura du'a baattee kan deemtu maqaa Yesuusiin rukutamirra dooni kamiyyuu humna hin qabu yaa Waaqayyo.
waldaa keenyaaf garuu sin kadhadha. Nu baattee nu gaggeessiteetta obboloota keenya yaa Waaqayyo sirraa abdiidhaan si eegan. Ati immoo bira geessee kan qaqqabdu maqaa isaanii dha'ee fixuu hin danda'u sitti garuu nan himadha. Maqaa Yesuusiin waldaan keessatti himatti dhukkubarra kan jirani cinqamaa kan jirani maal kan jirani duuni kan itti argamu abjuu du'aa keessa kan jirani waan arganirraa ankoo gatiin qabu keessa koo dhukkubatu jira kunoo dhufee na qabateera dhukkubichi wal duukaa na galaafachuu danda'a jedhanii yaa Waaqayyo namoota harka isaanii diriirsanii kanaan waraanamanii boo'an jiru. Ati garuu nan oolcha naan jetta. Waldaa koo waan oolchiteef si haa galatu. Yaa Waaqayyo dhukkuba irratti dhukkuba yoo ta'e iyyuu ati garuu du'a kanatti waan hin kennin dabarsiteef galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo lubbuun akkatti si eeggattu jirti mana teesse. Dhukkuba irratti dhukkuba yoo argite iyyuu dhukkuba irratti dhukkubni kun lubbuu kee fudhatee hin darbu. Gara koo ilaali harka kee qabeen isa akka laaqii si qabate keessaan butee si baafadha waan jette amma manatti itti dubbataa jirtuuf galanni siif haa ta'u. Gooftaa akkuma kana yaa Waaqayyo jireenyi isaanii gargaarsa kan hin qabne jireenyi kan itti dukkanaa'e irriba rafuu kan dadhaban sammuun isaanii yaa Waaqayyo qabamee kan jiru jooraa kan jiru hafuurri joorsu maqaa Yesuusiin deemirraa xaragameeti. Bara baraan galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo sin kadhadha. Yeroo yaa Waaqayyo dubbiin kee dubbatamu yaa Waaqayyo harka ishee mirgaa gara keetti diriirsitee obboleettiin koo asirra du'a lamaa maaliif na ajjeefta? Tokkoffaan Waaqayyo ulfinaanan jalqabe jedhee waan jalqabe tokko utuu raawwatamiin karaatti na jalaa qabamee dhaabatee ani biyya kana keessatti akka nama salphatee ta'een jira. Ofii mashee jettee yaa Waaqayyo. Lammaffaan immoo keessa koo utuun isa kanaaf dhiphadhu ofii koyyuu keessa koo dhukkuban hin beeynetu na keessatti argamee na dhiphisaa jira jette. Yaa Waaqayyo siif garuu galatan qaba. Kas jedhe Waaqayyo siin ofii koyyuu wanti jalqabame kun karaa tafee akka nama waan balleessee qaana'uun nama duratti qaana'aa jiraadha. Amma garuu jireenya koo keessatti inni darbatamee narra bu'e kun maali Waaqayyoon argitu ati? Dhala namaarraa cubbuu adda ba'e maaliin godhe ani? Dhalli namaa akka barbaadetti jiraata. Ani garuu siif of eeggadhee garuu nan waraaname nan dhiphadhe yoom na yaadatta jettee gara Waaqayyootti iyyatti ganama kana. Jedhe Waaqayyo keessi ati hidhameera qabameera xaxameera abdiin qabu jette. Ani Waaqayyo waan ati du'eera jette furtuu harki namaa gidduu galuu hin dandeenye gidduu galee eessumatti awwaala keessa eegdu sana ani Waaqayyo karaatti bane furtuu harka koon bane karaa hin banaman jedhiniin seenaa jalqabame sana nan xumura hin dhiphatiin jedhe Waaqayyo. Lammaffaan wanta atamma ofirratti argitee dhiphattu waan xinnoo tokkoon ana Waaqayyotu humna jabaadhaan isa dhaadatu kana sirraa kaasee du'a keessaa immoo si baraaraa. Humni ati summiidha jettee dhiphattu of keessatti argitee summii ta'ee sin ajjeesu hin dhiphatiin Waaqayyo gidduu sii galeera. Yaa Waaqayyo obboleettii koo yaa Waaqayyo waan gargaarteef imimmaan ishee waan haqxeef dhuguma keessiin kun hin dhumaa. Dhugaadhaa kun nama kolfaa keessaa Waaqayyo nama gammachuu na godhaa laata jetti gooftaa ofii ishee. Situ natti meem ishee nu teessee dhugaa sii baati irree Waaqayyo ati garuu seenaa kee nan geddera awwaala sana keessaa nan baasa isa ati du'a sodaattus hin raawwatamu waan jettuuf galanni siif haa ta'u. Gooftaa akkuma kana yaa Waaqayyo da'uudhaa fi fuula isaan kee duratti adaraa kan si kadhatan garaatti kan baatan haala yeroo kanaan wal qabatee dhiphinaaf gidiraa keessa yaa Waaqayyo sabni kee kan jiraatu warra garaatti baataniif keessumaa sin kadhadha yaa Waaqayyo.
mana bilootti abidda kee ergaa abiddi kee lafa isheen jirtu iddoo isheen jirtu maqaa gooftaa Yesuusiin abuufatu hafuurri kee baatee akka keessatti jalqabdeet moo'ichaan haa xumurtu diinna majaajiin qilleensarraa lafarraa lafa isheen jirtu hamma yaa Waaqayyo isa jalqabdeet xumurtutti maqaa gooftaa Yesuusiin humna abidda kee marsee nagaadhaan yaa Waaqayyo ulfinaan keessa dabarsa. Koma kana yaa Waaqayyo sagga abidda keeni yaa Waaqayyo fuula ishee duratti yaa Waaqayyo kan isheen seegdu lafa isheen dhaqxutti abidda ergi ulfina kee dabarsi keessa. Yaa Waaqayyo koma kana yaa Waaqayyo Yesuuseef sin kadhadha. Yeroon kun yeroo hamaadha. Yeroo nuni wal baannudha. Yeroo nuni harka wal qabnee galaana nama nyaatu gidduudha. Nu dabarsennee gara keetti iyyinee yaa Waaqayyo wal dabarsinudha. Maqaa gooftaa Yesuus Suuseef sin ergaa harka kee humna kee jabina kee marsii qabi diina lolurraa galagash. Yaa Waaqayyo boontuufis si kadhanna. Haala amma jirtu keessatti yaa Waaqayyo waraana kan bira. Waraana kana yaa Waaqayyo irraa deebisi. Humni itti marse humni lubbuu kanarratti hojjetu darbatame ariifatu maqaa gooftaa Yesuusiin waraanamirra humni ammeenyaa humni haariidhaan kaate jireenya isheerra mucaa isheerra isa garaa isheerra jirurra maqaa Yesuusiin xaragame. Yaa Waaqayyo si erganneerra waan harki kee du'a keessaa nu baraaruuf galanni siif haa ta'u. Kan yaa Waaqayyo hojii iddoo kanatti hojjetame torban kana si kadhatachuuf si wajjiniin beellama qabna leenca koo. Waan kadhannu nutti himi waan nutti dubbachuun sitti malu yaa Waaqayyo nutti dubbadhu. Nummoo si dhageenya immoo si duukaa deemna. Adaraa kee yaa Waaqayyo mul'ataan sagaleedhaan jajjabinaan yaa Waaqayyo si wajjin deemuu akka dandeenyu hafuurri kee nurratti dhangala'u. Hafuura kadhannaa kan nyaatu nagaa kan dhowwatu ijoolleerraa gaa'ilarraa hojiirraa fayyaarraa diina saba keenya lolu amantoota lolu maqaa Yesuusiin diigamirraa. Waaqayyo waan rukutteef galanni siif haa ta'u. Warra iddoo kanatti irra tajaajilaa turan boloota keenya yaa Waaqayyo akkuma amantii maatii Maarkoo yaa Waaqayyo iddoo kana dhufuudhaan obbottafaa yaa Waaqayyo luba keenya hundumaa abidda keedhaan isaanin gargaari. Yeroos yaa Waaqayyo hojii kee hojjetaniiru ati immoo hojii isaanii hojjedhu. Duukaarra naa deemi dhiiga ilma kee Yesuusiin aguugi hafaa yeroo keenya hundumaa qabadhu. Isa bara hundumaa jaallattu ilma kee Yesuus Kiristoosiif jedhii ameen. Kadhataa isa dhumaadhaan fixnaa lubi keenyaas ba'anii kadhatasaa dhumaadhaan nu eebbisu. Waaqayyo isaan eebbisu. Sagantaa keenyaa duukaa ta'uudhaan iddoo garaa garaa teessanii warri hordoftan hundinuu Waaqayyo isin haa eebbisu. Akkuma obboleettiin keenyaa Buzeen jettee iddoo kanarratti sagantaan kun akka itti wal qixxaatee akka adeemuu fi warra tajaajilaa turanii anis keessa deebi'een isaaniin eebbisa maqaa Waaqayyootiin. Obboleettii keenya Yeruus Maarqoo maatii amantii obboleessa keenya Ittafaa warra asiin tajaajilaa turan Buzee Waaqayyo ishee haa eebbisu. Ayyaanni isaa ishee wajjiniin haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu eebbifamaa warra nu tajaajilaa turtanii sagantaa keenya hin xumurra kadhataa gooftaan keenya nu barsiiseenitti sagantaa keenya har'aa xumurra. Yaa abbaa keenyaa waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u. Mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee waaqarratti akkuma ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Kan nu ga'u buddeena keenya har'aa nuuf kenni. Yakka keenyas nuuf dhiisi. Nus warra nuyi akkan akkuma dhiisnuufitti qoramsatti nun galchin. Hamaa nu oolchi malee mootummaan kan keetiyoo
humnis galannis baruma baraan ameen. Eebba fudhannaa harka keenyaa yaada keenyaa wajjiniin ol fuunee eebba fudhannaa. Waaqayyoo isinaa eebbisuu isina eegusi. Waaqayyo fuula isaa isiniif ibsuu isinitti araaramu. Waaqayyo fuula isaa gara keessanitti deebisuu nagaasaas isiniif kennu. Waaqayyo waan hamaa hundumaarraa isina eegu. Maqaa Waaqayyo kan Abbaa, kan Ilma isaatiif, kan Hafuura Qulqulluutiin Waaqayyo tokko. Ameen. Ergamee dhabne faara kee dhabne nuuf galee dubbiin kaleessa maaliif calliftee nuttis dheekkamtee inniif nu keenya balleessa. Ergamee dhabne faara kee dhabne nuuf galee dubbiin kaleessa maaliif calliftee nuttis dheekkamtee inniif nu keenya balleessa. Daandii jal'inaa karaa salphinaa owanne gaarii nutti fakkaate wanjoo cubbuutti qabamne jiraanne nutti ulfaate. Daandii jal'inaa karaa salphinaa owanne gaarii nutti fakkaate wanjoo cubbuutti qabamne jiraanne nutti ulfaate. Cubbuutu dhaalee daraara lammii koo faraara saba koo faraara anaaf isaraara. Jaalali dibeera amanu giddu galeera tokkummaan jaalannu jibbinu giddu buufateera alaan fakkaanna keessaan summi baanna waliif nagaan qabnu kanarraa sichi maaltana. Akabara sana warresi mormaniin challenge dachina fambane likimse tasumman asimbane sagale ke morme enyutu of kalebe kamare arrasi kadanna Malonum balleessin jalootaan tarree baay'ee miidhamneera keessa madoofneera yooti nuuf birmattee malee maaloo teessoo kiraa. Baay'ee miidhamneera keessa madoofneera yoo nuuf birmattee malee maaloo teessoo kiraa. Waaqayyo nu fayyisuu dadhabne harkisaa ol nu kaasuu dadhabne Yesuus nu
ilaaluun dadhabne waawwannaa keenya dhaga'uun dadhabne dhoksaadhanuu qabna kan sammuun nyaatu qulqullummaatu jiru kana nu taajjabe gooftaatu dhoksaadhanuu qabna kan sammuun nyaatu. Ijoollee kee faraara araara siin jenna nuuf godhii araara araara siin jenna yaa Waaqa araara siin jenna nuuf godhii araara araara siin